Ashamaa harka fuunee jira jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo odeeffannoo keenya kan sa'aatii kanaa irra geenye jirra. Odeeffannoo keenyaanis awwaalchi artiist Alii Birraa gara magaalaa Dirree Dhawaatti akka taasifamuuf jiru qaamolee mootummaa fi akkasumas koreen sirna gaggeessaa awwaalcha artiist Alii Birraa kan ibsa yoo taatu mormiin guddaan garuu hawaasa irraa isaan mudatee jira. Hawaasni keessattuu uummanni Oromoo ilmaan Oromoo keessattuu qabsaa'onni Oromoo maaliif Finfinnee irratti hin awwaalamne? Finfinneef dhaaddatanii, Finfinneef dhaabbatanii, Finfinneef qabsaa'anii, Finfinneef wareegamanii umrii isaanii guutuu Oromummaa fi Finfinneef jecha fixanii Finfinnee keessatti du'anii Finfinnee keessaa baafamanii maaliif gara biraatti geeffaman akka reeffa loonii yookiin raqa yookiin waan tokko qayyoo keessaa alatti gad darbanitti maaliif ilmaan Oromoo reeffa isaanii magaalaa Finfinnee keessaa gara baadiyyaatti baasuun filatame jechuudhaan mootummaa kana irratti qeeqaa fi komii mormii guddaa kaasaa kan jiranidha. Artiist Haacaaluu Hundeessaa osoo Finfinneef dubbatu, osoo Finfinneef falmatu, Finfinnee keessatti kan ajjeefame reeffi isaa akkuma waan tahee wayitti Finfinnee keessaa fuudhamuuf magaalaa Ambootti kan geeffamedha. Alii Birraatis yeroo dheeraaf Finfinnee keessa jiraachaa turus akkasumas Finfinneen giddugala handhuura Oromiyaa taatee uummanni Oromoo Finfinneef qabsaa'aa turus Alii Birraa amma Finfinneetti osoo hin taane iddoo dhaloota isaa Dirree Dhawaatti akka awwaalamu mootummaanis ta'e koreen sirna gaggeessaa reeffa artiist Alii Birraa beeksisanii jiru. Hayyoonni Oromoo fi akkasumas ilmaan Oromoo hedduun garuu dubbiin tun isaanitti hin tolle. Maaliif hayyoonni keenya yeroo Finfinnee keessatti du'an keessattuu Finfinneef yeroo dhaabbachaa turanitti awwaalchi isaanii Finfinneedha jedhee ilmaan Oromoo hunduu hawwiin eegaa yeroo jirutti maaliif reeffi isaanii gara biraatti geeffama jechuudhaan mormii dhageessisaa jiranii yaada isaanii karaa adda addaatiin ibsachaa kan jiran ilmaan Oromoo dubbiin kun nuuf hin taane Finfinneen erga akkana taane Finfinneef maaliif dubbanna Finfinneef maaliif falmina Finfinnee yoo keenya hin taane jiraa kennaa miti reeffi keenya eega keessa jiraachuu hin dandeenye bu'aan nu Finfinnee irraa argannu maalidha Finfinneef lubbuun teenna qaaliin lubbuun ilmaan teennaa qaaliin hedduun baddee jirti garuu Finfinneef maaliif akkatti nu lagatte reeffa keenyas baachuu dadhabde jechuudhaan komii guddaa kaasaa kan jiranidha. Haa ta'u malee mootummaan koree qindeessuudhaan reeffi artiist Alii Birraa iddoo dhaloota isaa Dirree Dhawaatti akka awwaalamuuf gaggeessaa guddaan qophaa'ee fi kan godhamuuf ta'uun beekamee jira. Artiist Alii Birraa magaalaa Bishooftuu kan jiruu fi ganama subiidhaan gara Finfinneetti dhufuudhaan achittis addabaabaayii irratti sirni gaggeessaa guddaan erga godhamee fi booda gara magaalaa dhaloota isaa kan taate Dirree Dhawaatti kan gaggeeffamudha. Haa ta'u malee Dirree Dhawaatti awwaaluun isaa nu jibbisiisee osoo hin taane nu gaddisiisee osoo hin taane Finfinnee keessatti gaggeessaan guddaan godhamee fi Finfinnee keessatti maaliif hin awwaalamne giddugala Oromiyaatti handhuura Oromiyaatti Finfinneen artiist Alii Birraatis akkasuma abbaa qabsoo Oromooti handhuura qabsoo Oromoo fi wiirtuu aartii Oromooti Finfinneetti awwaalamee Finfinneetti siidaa yoo dhaabbateef itti xiqqaata malee itti hin guddatu jechuudhaan jaallattoonni fi dinqisiifattoonni artiist Alii Birraa yaada dhiyeessaa kan jiranidha. Haa ta'u malee amma murtaa'ee artiist Alii Birraa iddoo dhaloota isaa Dirree Dhawaatti awwaalamuudha. Kun waan deebi'ee hin jijjiiramnes garuu fuuldura keenyaaf yaaddoon itti uumee jira jechuudhaan uummanni Oromoo komii guddaa kaasanii jiru. Yeroo hedduu qabsaa'onni Oromoo yookiin akkasumas gootonni Oromoo Finfinnee keessatti kan du'an iddoon awwaalchi isaaniis achuma ta'uu osoo qabu gara biraatti geeffamu garuu Finfinneef falmaa umrii isaanii guutuu kan fixan yoo reeffi isaaniis ta'u Finfinnee keessatti hin awwaalamne bu'aan isaa maali Finfinneen maal isin jechuudhaan gaafii guddaa namoota hedduutti ta'ee jira. Artiist Alii Birraa iddoon dhaloota isaa magaalaa Dirree Dhawaatti kan taatee fi akkasumas Dirree Dhawaan iddoo seena qabeessa dhaloota isaa kan taate reeffi isaa garasitti kan geggeeffamu yoo taatu boru ganama magaalaa Finfinneetti sirni geggeessaan guddaan mootummaanis ta'e akkasumas qaamolee adda addaatiin kan godhamuufidha. Artiist Alii Birraa reeffi isaa Dirree Dhawaatti simannaa guddaadhaan akkasumas simatamuuf koreen achittis qophaa'ee hojii irra kan jiru yoo taatu iddoo dhaloota isaattis sirni gaggeessaa guddaan awwaalchaa akka gaggeeffamuuf jiru achittis
irratti hojjetamaa kan jirudha. Artistiin Alii Birraa uummata Oromoo biratti jaalala guddaa fi akkasumas kabajaa guddaa horatee kan ture umrii isaa guutuu uummata Oromootiif nama jiraachaa turedha. Ibin nama ilmaan Oromootiif jecha dhala isaas dhabe. Ilmaan Oromootiif osoo dubbatu, ilmaan Oromootiif bara dukkanaa keessa osoo qabsaa'u, bara reediyoo sagaleen afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhan keessa afaan Oromootiin nama weellisaa turee fi afaan Oromoo guddisuun addunyatti beeksisuuf osoo qabsaa'u irratti miidhame dhalas irratti dhabeera. Artistii kana sirna awwaalcha isaa irrattis ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa hundarraa irratti argamuuf yeroo ammaa kana imala adda addaa taasisaa kan jiran yoo taatu, hedduun isaanii gara Finfinneetti sirna gaggeessaa borii godhamu kanattis imalaa kan jiranidha. Gariin ammoo iddoo dhaloota isaa Dirree Dhawaatti imaluudhaan achittis reeffa isaa simachuudhaan achitti awwaalcha kabajaa isaaf taasisuuf garasitti imalaa kan jiranidha. Aliin Birraa dhugumatti umrii isaa guutuu nama Oromummaaf jiraatee Oromummaan irraa dubbattu, inni lubbuun duullee ilmaan hedduun dhaloota hedduu qaree kan biraa du'e artist Aliin Birraa seenaan isaa bara hundaayyuu ilmaan Oromoo hunda keessa kan jiraatudha. Galmee seenaa irratti akka nama lubbuun jirutti artist Alii Birraa seenaa isaa wajjin kan jiraatu yoo taatu, lubbuun isaa boqottus seenaan isaa bara baraan jiraataadha. Artist Alii Birraa lubbuun isaa kan jannataa haa taatu, rabbiin jannataan isa haa qananiisu. Egaan hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya, odeeffannoon nuti sa'aatii kanaaf qopheeffannes kan hanga ammaa dhaggeeffachaa turtanidha. Odeeffannoo keenya yeroo itti aanutti walitti deemina. Yeroo gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jecha namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhachuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna. Yeroo gaarii nuuf qabaadhaa. Fayyaa ta'a. Thank you.